keenya kabajanii kallattii garaa garaarraa waajjiraalee mootummaarraa akkasuma waldolee kiristaanaa bakka buutanii kan lafa kana jirtan akkasuma amantoonni warreen maamila keenya taatanii kallattii garaa garaan sagantoolee adda addaa waldaan kun ergama shibaa turte nu waliin hirmaataa turtanii baga nagaan dhuftanii isiniin jennaa irra deebinee mee hamilee ofuma keessanii harka rukutuudhaan hamilee isin kennaa jennaa. Egaa sagantaa keenya jalqabnee toora sagantaa keenyaa isin beeksisee kallattiidhaan gara sagantaa keenyaatti galla. Toora sagantaa keenyaa xiqqoo sa'aatiin nu alaa siqeeraa keessummoonni keenyas dhufaa jiru haa dhufanii amma danda'ametti ariifannee sagantaa keenya waan barbaachiseef goolabuudha yaalla. Sagantaa keenya eebbaannee jalqabaa akkasuma karaa heebbaaf kadhannaadhaan karaa manguddoota amantaa waldaa kiristaanaa kan ta'an Qees Tasammaa Paastarii Magartuu gidduu keenya jiru isaaniin hin jalqabna. Haasawaa gabaabaan yeroo itti godhamu hin jiraata. Karaa loolicha waaqayyoo kana ergama ishii kaayyoo ishii maal akka ta'e bal'inaan karaa nama mul'ataa araarsaa addunyaatiin nama mul'ataa abbaa mul'ataa waldaa kanaaf hundeessaa waldaa kanaa kan ta'een haasawaan ni godhama. Akkasuma yeroo kennaa uffata namoota gargaaramaa turanii lafa kana kan jiranii fi yeroon kennaa kun kennaa namoonni waldaa kana keessa jiran iddoo garaagaraa jiran akkasuma waldaan kun kallattii garaagaraadhaan sagantaa bareedaa qopheesseetu jira. Namoonni kennaa kana fudhatanii fi kennaan kun kennamuufis gargaaramanis gidduu keenya jira. Yeroo dheeraadhaaf waldaan kun mul'anni ishiin qabdu kennaan ishiin qabdu yoo xiqqaate nama 100 ol gargaaraa kan jiran ta'uu hin beeknaa. Barumsa torbeedhaan barumsa dhaabbataa leenjii qaroomina sammuu faana wal qabatee namni maalumaaf lafa kanarratti akka uumame akkam immoo gochuu akka qabu barsiisaa kan turtedha. Inni kun bal'inaatiin itti deemna. Kan hafuura qulqulluu Waaqayyo tokko ameen. Hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuusiin akkam jirtu. Waaqayyo abbaa keenyaa guddisnee galateeffannaa isa yeroo kanaaf carraa kana nuuf kenne. Akkasuma immoo waldaa kiristaanaa qulqullicha hoolaa Waaqayyoo kan taate waldaa akka sagalee Waaqayyoof akka dubbii Waaqayyootti namoota kufan kaasuudhaaf warra badan barbaaduudhaaf namoota jireenya bara baraatiif qopheessuudhaaf kaayyoo qabattee kaatee yaadannoo ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isa bara kanaa sababeeffachuudhaani sagantaa kana kan qopheessite waldaa kiristaanaa kana Waaqayyoo haa eebbisu. Akkasuma sagantaa kanarratti kan argamtan bulchiisa magaalaa Amboo keessaa waajjira dhimma nageenyaa karaa dhaabbilee amantaa itti gaafatamaa mana amantaa wajjin kan hojjetan obbo Firoomsaan gidduu keenya jiru waajjira nageenyaarraa akkasuma immoo tokkummaa waldoota kiristaanaa warra abbaa mul'ataa Salaam Itoophiyaa godina Shawaa Lixaa kutaa magaalaa Amboorraa Paaster Magartuun gidduu keenya jiru akkasumas keessummoota adda addaa bulootaan faarfattoota tajaajiltoota namoota adda addaa as jirtan Waaqayyo hunduma keessan haa eebbisu. Akkasuma obboleessa keenya hojjetaa wangeelaa araarsaa addunyaa abbaa mul'ataa fi hundeessaa waldaa kiristaanaa kana ta'ee mul'ata kana Waaqayyo kennee fi keessa isaa bulchee dhalootaaf waldaan biyya lafaarra baay'eetu jira. Dhaloota kana barbaaduudhaaf mul'ata keessa isaa bule akkasuma isa wajjin kan hojjetan obbolootaan hundumaa Waaqayyo isin haa eebbisu isiniin jenna. Kanatti fufee sagalee Waaqayyo keessaa iddoo tokkoon dubbisaa isuma har'aa kan ilaallatu kana isuma ammaa kana kan ilaallatu wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 35-36 irraa isa jiruun dubbisa. Jecha gooftaan keenyaa Yesuus Kiristoos dubbate. Beela'een turee nyaata naaf kennitaniittu, dheebodheen turee dheebuu na baaftaniittu,
orman ture akka mana keessanitti na simattaniittu, qullaa koon ture daara na baaftaniittu, dhukkubsadheen ture na gaafattaniittu, hidhameen ture gara koo dhuftaniittu jedhe. Ameen. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaa keessatti deddeebi'ee namoota rakkatan, namoota gidiraan isaanirra ga'e, namoota beela'an, namoota dhukkubsatan, namoota garbummaa cubbuu jala turan isaan kana furuudhaaf Waaqayyo Abbaan tokkicha ilma isaa isa qabu gara biyya lafaatti erge. Innis biyya lafaa kana keessatti deddeebi'ee yeroo barsiisaa ture. Egaa namoota fakkeenyaan yeroo dubbatu namoota gara laafeeyyii ta'an, namoota daara nama baasan, namoota lafaa nama kaasan, namoota warra fira hin qabneef fira ta'an, namoota warra hidhaman hiikan, warra badan barbaadan fakkeenya godhee addana kanatti Gooftaa Yesuus hin dubbata. Yesuus Kiristoos ofiisaa beela'ee otoo hin ta'in, hidhamee otoo hin ta'in, yookiis qullaa ta'ee otoo hin ta'in, warra sanaaf kan isin gootanii anaaf gootanii, warra sanaaf kan isin gootan, warra kufe kan kaastan, warra bade kan barbaaddan isin anaaf gootani. Yeroo isaan fayyadaman, yeroo isaan kufaa ka'an, yeroo warri qullaa ta'an, warri goodaa irratti gataman isin barbaaddanii kaaftan, warri akkasii kun anaaf gootanii. Kanaaf gammadaa akka nama keessanitti, akka maatii keessanitti na simattaniittu jedhe Gooftaa Yesuus. Galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyo akkasuma biyya lafaa jaallatee tokkicha ilma isaa dabarsee amma kennutti isatti kan amanu hundumtuu haa jiraatu malee haa baduuf miti. Warri Kiristoos Yesuusin qaban ammumayyuu firdii jalaa ba'aniiru, firdii jalan jiranii jedha Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16-17 irratti yeroo dubbistan jecha. Kanaaf Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waldaan kun jechama Yesuus Kiristoos dubbatte sana faana dha'uudhaan warra badan barbaadu, warra kufan kaasuu, warra Kiristoositti immoo akka amanan buddeena nyaachuu qofa otoo hin ta'in, uffata uffachuu qofa otoo hin ta'in, mootummaa Waaqayyootiif immoo namoota qopheessite waldaan kiristaanaa jecha. Kanaaf waldaa kanas isin warra asitti argamtan hunduma keessan Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa akka tokkummaa waldaa kiristaanaa warra abbaa mul'ataa Salaam Itoophiyaa akka gaggeessitootaatti nuyi isa kana isiniif dhaamna. Waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Abbaa keenya immoo Waaqayyo haa eebbisu. Ameen. Ameen jedhaa akka hundi keessan. Abbaa keenya Waaqayyo haa eebbisu. Waaqayyo gargaarsa nu godhee carraa nu dabalee har'as carraa ni nu laate kanaan Waaqayyoon galateeffannaa. Mul'ata kan nama keessa bulchu Waaqayyodha. Mul'ata isaa immoo galmaan kan ga'atu abbaa isaatii. Akkuma amma abbaan keenya dubbatan luba Tasammaa Boggaalaa akka naannaa Oromiyaatti warra abbaa mul'ataaf dura taa'aa kan ta'an akkuma haasaa turanitti Waaqayyo carraa nu baay'isee mul'ata akka kanaa isaan keessa kaa'ee isaan immoo ergama Yesuus Kiristoos biyya lafaarra kaa'ee deeme kan hojjechuu isaaniif Waaqayyo humna waan isaanii laateef maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf Waaqayyoon galateeffannaa. Galanni siif haa ta'u. Carraa nu kenniteef maqaan kee eebbifamu. Ayyaana isaanii baay'isteef illee siif haa galatu. Ammas immoo humni isaaniif haa dabalamu. Siinan jedha sin kadhadha kan kana caalu hojjechuudhaaf humni guddaan ammayyuu isaaniif haa dabalamu. Humna kan namaa laatu sidhaaf furri keessaan haa gargaaru. Kana caalaa magaalarraa darbanii bal'atanii guddatanii warra kufan bira qaqqabanii warra beela'anii nyaachisanii galmee mootummaa kee irratti akka galmeeffatan lubbuun irraa sii nyaate borcarraa mootummaa kee kan argatu baay'eetu jira. Maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Mul'atuma waldaa kanaaf laatteef si haa galatu. Amma immoo humni isaaniif haa dabalamu. Sagaleen kenni dhugaan isaan wajjiniin haa ta'u. Unuunillee qooda hirmaattota kana waan nu gooteef si haa galatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin si haa galatu. Innati jette duwwaan immoo isaan irratti haa ta'u. Kan yaada keen alaa hamaan kamiyyuu galman gahin dhaloonni kun nyaatanii warra badan keessammoo ni riiriin. Maqaa Yesuusiin gaafa ati duutee du'aa kaatee ergamichi akkas jedhe Maatiyos 28:6 irratti akkuma dubbate ka'eera koottaa ilaalaa bakka awwaalchasaa inni asiin jiru akkuma jedhe hiyyummaa isaanii asitti gatanii ba'aa isaanii asitti gatanii gidiraa isaanii asitti gatanii boruu gufatanii ka'anii nama akka isaan ta'aniif ayyaanni isaaniif haa baay'atu. Hin jenna humni isaaniif haa baay'atu.
boru biyyaaf karaa kan ta'anaa ta'an warra biyya balleessan biyya diigan keessaa ba'anii waldaa kiristaanaa kan ijaaran biyya kan ijaaran dhaloota kan ijaaran maatiif kan dhaabatan akka isaan ta'aniif humni isaanii haa dabalamu ayyaanni kee isaanirra haa buufatu yeroo isaan uffata foon isaaniif ta'u uffatan ayyaanni immoo maqaa Yesuusiin qaama isaanii hundumaa lubbuu isaaniif ta'u isaanitti haa haguugamu innati jette duwwaa nurratti haa ta'u sagantaan kun eegalameera hamma xumura isaatti harki keen wajjin haa ta'u bara baraan eebbifan yaadannoon kun amma dhumaatti keessa keenyatti yaadannoo dhugaa ta'ee nutis isa yaadachaa bor hojii gaarii akka hojjennuuf ayyaanni nuuf haa dabalamu ulfaadhu ol jedhi maqaan kee haa kabajamu maqaa Yesuusiin. Tole mee dabalaa harka rukutamee waaqayyoonis galateeffadha. Abbaa keenya haadha keenya waaqayyoo isaan haa eebbisu eebbifamaa isaaniin jenna. Amma kallattiidhumaan abbaa mul'ataa waldaa qulqulloodicha waaqayyoo fi hundeessaa waldaa kiristaanaa qulqulloodicha waaqayyoo kan ta'e irraatii yerootti haasawaa baniisaaf akkasuma pirezenteeshinii waa'ee ergama waldaa kiristaanaa kana mul'atan nama kana keessa jiru kaayyoo waldichaa maal akka ta'e yeroo gabaabaa keessatti kan nuuf dhiyeessan ta'a. Kallattiidhumaan isaanitti sin dabarseen Poleessa keenya nama waaqayyoo araarsaa amilee guddaadhaan gara waltajjii kanaatti naas himattu amileedhaan. Guddina burii isaanii hubachiisuudhaaf sammuu isaanii onnachiisuuf dammaqsuudhaaf kan hojjetudha. Inni gama biraan waan danda'uun maallaqaan deeggaru uffataa fi nyaataan deeggaruudhaaf kan hojjetudha jechuudha. Dhaabbanni kun walumaa galatti kan inni hojjetu kan inni gargaaruudhaaf irratti xiyyeeffatee hojjechuudhaaf ka'e ijoolleeta abbaa fi haadha hin qabne karaarra jiran sirriitti jiran deemee barbaaduudhaan barsiisuu fi gargaaruu lafaa kaasu. Inni lammaffaan haadholii abbaaf haadholii fi abboota gargaarsa hin qabne deemanii adda baasuudhaan iddoo tokkotti walitti qabuudhaan deeggaruu. Inni sadaffaan dargaggoota hojii dhabeeyyii walitti qabuudhaan barnoota onnachiisoo kennuufiidhaan hojii dadammaqsuu hojiitti akka galaniif deeggaruu. Akkasuma inni sadaffaan inni arfaffaan gargaarsa namoota harka qalleeyyiif taasisnu keessumaa kan akka uffataa nyaataa fi qalama ittiin hojii xiqqoo eegalan walitti finnee namootaaf gochuu. Kana malee fuulduratti karoora guddaa inni qabu namoota karaarra jiraniif haga iddoo mana jireenyaa mijeessuutti kan hojjetudha jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti guddata mul'ata jedhu qabna itti deemaa jirra hamma kanaatti illee karoora kan qabudha jechuudha. Hojiileen gammaatti hojjetaman bara 2013 kan inni gale 2014 fi amma bara kanaatti walumaa gala gabateen keenya bareedee yoo ifuu baate yoo ifee deeggarsa maallaqaa akka waldaattis akka namooti dhuunfaan dhaabbata kan namoota deeggarinitti haga ammaatti haga namoota 60 oliif deeggarsa godheera. Birrii 30 ol namootaaf hammuma qabuun yeroo harkatti kan kenne jechuudha. Namoota rakkatanii bifa garagaraan dhukkubsatanii mana yaalaa dhaquu kan dadhaban yeroo kamiyyuu gara kana kan dhufan hanga 30 hamma kana gargaareera. Uffannaa marsaa 3 kan inni hanga ammaatti gargaarsa kan inni godhe marsaa 3 ayyaanota irratti marsaa 3 godhe yeroo hundumaa sooshaal miidiyaadhaan hin darba waan ta'eef uffannaa marsaa 3 godhe keessaa marsaa 3 kanatti hanga namoota 500f uffata mijeessee kan kennee fi namoota uffachiisaa kan jiru ta'a jechuudha. Marsaa 3 kan inni godhe bara 2014 keessa marsaa ayyaana hundumaa irratti kan hojjete ta'a jechuudha. Isa ammaa osoo hin dabaliin marsaa 3 hojjeteera. Deeggarsa kophee namooti hin qabne marsaa 2 kophee namootaaf hin qabneef marsaa 2 gumaacheera. Innis hanga kophee 150 ta'u namoota 150f kenne jechuudha. Inni arfaffaan deeggarsa nyaataa marsaa arfaffaadha. Inni ammaa kuni inni kana dura marsaa 3 isa kanaan arfaffaadha. Gara jalqabaa nama 100 asumatti utuu lafi kun hin jalqabin asumatti jalqabee asumatti lafa duwwaa irratti namoota 100 godhe marsaa lammaffaa irratti nama 200 marsaa sadaffaa irratti nama 300 amma isa kanarratti hanga nama 300 fi isaa olii kan karoorse guyyaadhaa guyyaatti gochaa kan jiru
hanga nama 900 hojiirra hojjetaa kan jiru ta'a jechuudha, hojjechaa jira. Maddi galii guutumaan guututti dhaabbata kanaa maddi galii buusii miseensa dhaabbataa fedhiidhaan nu wajjiniin galmaanii fedhii isaaniitiin maallaqa isaanii nu duukaa hirmaatan inni jalqaba. Inni lammaffaan propoozaala namoota biyya alaa jiraniif qopheessinee erginuuf galii achirraa argamu. Inni sadaffaan galii koppoonii hojii gargaarsa kanaaf oolu namoonni fedhiidhaan alaas keessaas hirmaachuudhaan nu deeggaran. Inni arfaffaan buusii waldaan kiristaanaa isheen as jirtu kun amantoota ishii fedhiidhaan hirmaachisuudhaan dhimma kana qofaaf walitti qabduun deeggarsa kana hojjetaa jechuudha. Karoora gabaabaa dhaabbanni kun fuulduratti waldaa kana wajjin ta'ee guutumaan guututti waggoota 5 keessatti qabu gabaabaa tokko bifa baay'inaan isinitti mul'achuu dhiisuu mala afaaniin daddafnee ibsinee kan xumuru ta'a jechuudha. Godina Shawaa Lixaa keessa magaalaa Ambootti kan eegaleedha dhaabbanni kun guutumaan guututti waggoota 5 kana keessatti godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo aanota hundumaa keessa deemuudhaan dargaggoota jijjiirama sammuu jedhu leenjii jijjiirama sammuu jedhu leenjisuudhaaf namoota 100,000 waggoota 5 keessatti jijjiiruudhaan hojiidhaaf guddinaaf hin onnachiisa jedhee karoora kan qabudha. Aanota hundumaarra deemee iddoo garaagaraatti hundeessuudhaan namoota walitti qabuudhaan magaalota hundumaarra deemuudhaan hojii kana hojjechuudhaaf hanga namoota 100 guutumaan guututti jijjiiruudhaaf karoora kan qabudha. Magaalaa Amboorraa nama 100 waggaa tokkoof leenjii kennaa jira jechuudha. Leenjiin kun jijjiirama sammuu jedhama. Dhalataan dammaqee hojjetee jijjiiramuu akka inni danda'u, waanuma qabu jijjiiramuu akka inni danda'u, hojii xiqqoodhaan hojjetee of danda'uu akka inni danda'u gochuudhaaf kan hundaa'edha jechuudha. Inni lammaffaan abbootii fi haadholii waggoota 5 kana keessatti gargaarsa hin qabne waggoota 5 keessatti hanga namoota 70,000 ta'aniif gargaarsa gochuudhaaf lafa kaasuudhaaf karoora kan qabudha. Walumaa galatti akka biyya keenya Itoophiyaatti akkasuma Oromiyaatti waggoota 5 kana keessatti dargaggoota bifa garagaraan rakkoo gurguddaa keessa jiran dhaabbanni kun keessumaa waldaan kun riiserchii yeroo dheeraa hojjete namoonni kana keessatti hojjetan nu duukaa yeroo dheeraadhaaf kan ilaalleef irratti hojjenne keessatti jijjiirama irratti fiduu qabne jennee kan nu xiyyeeffanne dargaggoonni naannoo buufata konkolaataa jiran humna qabu, dandeettii qabu, barnoota illee kan baratan baay'eedha. Garuu namni isaan ilaalaa hin jiru. Namoota kana yeroo xiqqoodhaan waa xiqqoodhaan yoo itti dubbataniif barumsa xiqqoo kennaniif sammuu isaanii dammaquu hin danda'a kan jedhutti amanuu irraan kan ka'e akka biyya kanaatti immoo gaafa ilaallu dargaggoota waggaa 5 keessatti miiliyoona 1 bira geenye barsiifnee sammuu isaanii dammaqsine hojiidhaaf hin kakaafna kan jedhuu fi yaada kana qabatee kan ka'edha. Waggoota 5f karoora kana qaba. Kana malee namoota keessaaf alaa hirmaachisuudhaan hojii kana kan hojjetu ta'a. Dhaadannoon keenya inni jabaan keessumaa hojii kana kan ittiin hojjennu yoo hojjenne lafa yaadne kamiyyuu ni geenya. Kana malee yes we can kan jedhu dhaadannoo keenyadha. Sagalee Waaqayyoos hin danda'ama kan jedhu namoota kamiiniyyuu bira gaafa dhaqnu nuti hin danda'ama iddoo jirtu kanaa ka'uun hin danda'ama. Martin Luther King nama garbummaa biyya Ameerikaa keessatti waan jootu baatu ba'aa baatu rakkina keessattuu jiru rakkinuma kana keessa ta'ee mul'ata arge mul'anni arge biyya Ameerikaa kana bor nutu bulcha kan jedhu mul'ata arge nullee dargaggoonni biyya kanaa geeddaramanii dhaloonni kun geeddaramanii biyya kanaa waa guddaa ta'u jennee abdii guddaaf amantii guddaa qabna. Eebbifamaa horaa bulaa deebanaa sinisa. Kabajamtoota hooggantoota mana amantaa kana, kabajamtoota jiraattota bulchiinsa magaalaa Amboo, baga jala bultii ayyaana Faasigaa bara 2015 geessan. Manneen amantaa hooggantoonni manneen amantaa, hordoftoonni manneen amantaa waan amantaan isaanii isaan barsiise magaalaa Amboo keessatti raawwachuu erga adeeffatanii bubbulee jira. Agarsiistuun kanaas ayyaanota dhufanii darban hundumaa kophaa isaanii ayyaaneffachuu otoo hin taane akkuma wangeellis jedhu akkuma uumaan keenya Waaqayyoos jedhu
ayyaana irratti harka qalleeyyii waan qaban irraa gumaachanii fi isin irraas eebba argachuuf gammachuu keessanitti gammaduuf waaqa biraas galata argachuudhaaf sochiin jalqabame magaala keenya keessatti baay'ee guddaa fi cimee deemaa kan jiru. Nullee akka bulchiinsa magaalaa Ambootti manneen amantaa harka qalleeyyii gaafa deeggaran gahee mootummaa qooddatanii mootummaa deeggaruudhaan mootummaa cinaa dhaabbachuudhaan uummata isaanii waan yaadataniif ba'aa guddaa nurraa buusaa jiru. Nus akka magaalaatti baay'ee ulfaadhaa galatoomaa isaaniin jenna. Waaqayyo kan nu barsiise waliin jiraachuudha, waliif arjoomuudha, waan qabnurraa waliif qooduudha. Yoo wal jaalattan anaanis na jaalatu, obboleessa isaa kan hin jaallanne anaanis na hin jaalatu jedhee akkuma wangeelli nu barsiise. Wal jaalachuun keenya jaalalli nu gidduutti, jaalala furdaan nu gidduutti jiraachuunsaa Waaqayyo biratti gammachuu guddaadha kan inni qabu waan ta'eef waldaa kana waan si yaadataniif waan deeggarsa kana isinii gochuudhaaf isin waamaniif irra deebi'ee maqaa uummata magaalaa Ambootii fi maqaa kootiin ulfaadhaa galatooma jechuun hin barbaada. Leeyyii ayyaana eeganii deeggaruu irra darbee hojii misoomaa keessattis hirmaannaa adda addaa gochaadha kan isaan turan. Ofii isaaniitii biirootti dhufanii nu barbaadanii hojii misoomaa irratti hirmaachuudhaaf sochiin godhamaa ture baay'ee guddaadha. Kanaaf roga hundaan uummata ofii cinaa dhaabbachuu, harka qalleeyyii deeggaruu, bakka harki mootummaa hin geenyetti bira dhaqqabanii hojii misoomaa hojjechuu, ofii isaaniitii wal danda'anii Protestaantiin Ortodoksii faana, Ortodoksiin Musliima faana walitti qindaa'uudhaan qindoomina maqaa jedhamuunis chaappaa moggaafachuun maqaa moggaafachuudhaan hojii qabatamaatti galanii gidduu isaaniitti waa tokko uumamu uummata gidduutti waan uumame bira dhaqqabanii rakkoo furaa kan oolu isaanii irra deebinee ayyaanni Faasigaa bara 2015 ayyaana gaarii akka nuu ta'u nan hawwa. Waldaa kanas guddisee irra deddeebi'ee galateeffachuun barbaada. Hunda keenyaaf ayyaana gaarii nuuf haa ta'u waan naaf feertaniifis galatoomaan jedha. Keessaniyyuu warra sitti waamichi isinii godhamee addanatti argamtan gurguddoonnis xixiqqaanis warra jirtan hundi keessaniyyuu akkam jirtu baga nagaan dhuftanii baga asitti wal agarree jechuun barbaada. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Bakka manni amantaa daldala ta'ee bakka jirutti isin immoo biyya keessaa biyya alaatiif kadhattanii ijoollota gargaarsa isaan barbaachisu gargaarsi isaaf maluuf gargaarsa akkasii gochuu keessaniif mul'ata guddaa fuula duraatiif immoo hanga 100tti qabaachuu keessaniif isin abbaa mul'ataa waan taataniif baga gammaddanii Waaqayyo baga isin milkeesse jechuun barbaada. Kanaaf nuyis akka nageenyaatti gama hundumaaniyyuu deeggarsa barbaachisu hundaan isin waliin jirra, isin deeggarra, isin jajjabeessina. Kanaaf jabaadhaa, hojii gaarii hojjetaa jirtu, wangeela dhugaa hojjetaatii jirtu, kiristinnaa dhugaa geggeessaa jirtu. Kanaaf jabaadhaa isiniin jechuun barbaada. Dhumarratti daa'imoonni jidduu keenya jirtan isin har'a deeggarsi yoo isin barbaachiseyyuu boru isin warra nama deeggaranidha. Isin boru nama guddaa taatu. Isin boru abbaa mul'ataa taatu. Isin boru biyya kana fuutanii deemtu. Isin boru waldaa fuutanii deemtu. Kanaaf har'a Waaqayyo isiniif ija, gurra, qaama socho'u, qaama hojjetu hundumaa guutuu isinii kennee jira waan ta'eef boru hojjettanii kan milkooftan, kan nama taatan, kan nama gargaartan, kan harka namaan eegne taatu waan ta'eef Waaqayyo immoo isa kana isiniin hin godha, isinii hin hojjeta waan ta'eef isinis warra
biyya ijaaran warra waldaa ijaaran taatu waan ta'eef jabaadhaa isiniin jechuun barbaada. Kanaaf ani haasaa kosuma irratti hin gabaabsa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Horaa bulaa deebanaa. Xiqqaan qabu yaada namaati kan ilaalamuu qabu. Waaqayyo immoo waan guddaa lafa kanatti hin godhaa, waan guddaas immoo isiniif hin godhaa. Kanaaf bifa kanaatiin ilaallee sagantaa keenya akkasumatti itti fufna. Obboleessi keenya namni Waaqayyo araarsaa gara kanatti hin simanna. Akkasuma mootii gammee lafatti kennaa keenya kenninu kanatti hin deemna. Namoota akkaataa toora maqaa keessan asiitii si waamnutti lafa kanatti dhuftanii kennaa isiniif qophaa'e kana nuu fudhattu. Kana erga xumurree booda gara sagantaa affeerraa laaqanaatti hin deemna waan ta'eef tasgabbooftanii akkaataa maqaan keessan waamameetiin lafa kanatti dhuftu. Eesh daddafnee isin geggeessina waan ta'eef amma xumurreerraa. Eesh rakkoon hin jiru. Akka midhaa namoonni ji'a deddeebitanii barachaa turtan waggaa kana guutuudhaaf maqaan keessan galmaa'eedha isiniif kennaa addaa qabnaa. Uffata binnee isinii dhiyeessinii qabnaa isiniif isin kennina. Warra kaaniifis akkaataa isin qaqqabuun isinii kennina. Saboota daddafni misaa hin hirmaanna. Guyyaan kun guyyaa ayyaaneffannaa keessanidha. Isin dadhabsiisuu yaadan qabnu daqiiqaa gabaabaa fayyadamtu iddoo jirtanii fiigdanii dhuftanii fudhattu jechuudha. Kanaaf maqaan keessan yeroo si waamu fiigdanii dhuftu daddafnee badhaasa keessan isinii kennina isin immoo haamilee walii laattu. Kanaaf maqaa jeeru nagaan jedhu anjiraarraa jaa Orantu kan salaalu fulee qofaan mul'ata dhabeessi sotoo taa'u qabeessa tokko akkata Injiru nagaan jedhu anjiraarraa jaa Injiru nagaan jedhu anjiraarraa jaa Injiru nagaan jedhu anjiraarraa jaa anjiraarraa jaa Injiru nagaan jedhu anjiraarraa jaa Safan mate ungeen bara baay'ate garaatti goraan qabne afaan nagaa sa'u yeroo galee taa'u firrees namaan dirmanne Injiru nagaan jedhu anjiraarraa jaa karoomni karoo jaamsu ka'ee yeroo mul'atu hunduu nagaan dubbatu Adunyaan fayyaa dhabdee ati sodaa lallabdee firoomni yeroo citu Injiru nagaan jedhu anjiraarraa jaa agartuun fagoo laalee rakkoon itti marmaaree yeroo mul'anni cabu harkiidhaaf kasaan bulu kadhaa gandaarra jooru olkaa'ee yeroo dhabu Injiru nagaan jedhu anjiraarraa jaa Si waaqa qabu yoomuu du'an lallabu yoo sokkees biyya qaba egereen jaalabadee galgalli tolaa tolee kanaaf gammachuun qaba waan biyyi na eebuluuf ana abjuu koo malaasu Kiristoos mirga kooti nagaan koo nagaa jira anormaa fuunanira Yesuus humna kooti Yesi waaqa qabu yoomuu du'an lallabu yoo sokkees biyya qaba egereen jaalabadee galgalli tolaa tolee kanaaf gammachuun qaba waan biyyi na eebuluuf ana abjuu koo malaasu Kiristoos mirga kooti nagaan koo nagaa jira anormaa fuunanira Yesuus humna kooti Yesi waaqa qabu yoomuu du'an lallabu yoo sokkees biyya qaba egereen jaalabadee galgalli tolaa tolee kanaaf gammachuun qaba waan biyyi na eebuluuf ana abjuu koo malaasu Kiristoos mirga kooti nagaan koo nagaa jira anormaa fuunanira Yesuus humna kooti
bara abjuun qajeelu didee kaan finyootti fiigu otoo gammachuu qabu boo'ichaan keessi deegu injiru nagaan jedhu injiraarraaja moorantu kan salaalu fulee qofaan mul'ata dhabeessi sotoo taa'u qabeessa tokko akkata injiru nagaan jedhu injiraarraaja injiru nagaan jedhu injiraarraaja injiru nagaan jedhu injiraarraaja 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 injiru nagaan injiraarraaja injiraarraaja Yesus ko qabadhen ba'e maalifan du'a farrisa Yesus ko qabadhen ba'e naaf toltola kondisa Yesus ko qabadhen ba'e lakkisa jawween na nyaatu Yesus ko qabadhen ba'e jiraachuun natti ulfaatu Yesus ko qabadhen ba'e maalifan du'a farrisa Yesus ko qabadhen ba'e naaf toltola kondisa Yesus ko qabadhen ba'e lakkisa jawween na nyaatu Yesus ko qabadhen ba'e jiraachuun natti ulfaatu qoricha du'a Jeesu isanitti of ibse kanaaf nagaa labsa gogoraan isaa liqimse qoricha du'a Jeesu Fana galapsa gogoraan isaa liqimse qoricha du'a Jeesu isanitti of ibse Fana galapsa sagalee isaa liqimse qoricha du'a Jeesu isanitti of ibse Fana galapsa sagalee isaa liqimse qoricha du'a Jeesu isanitti of ibse nagaa labsa sagalee isaa liqimse qoricha du'a Jeesu isanitti of ibse kanaaf nagaa labsa sagalee isaa liqimse injiru nagaan jedhu injiraarraaja injiru nagaan jedhu injiraarraaja 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 injiru nagaan jedhu injiraarraaja Ani maqaan koo Kennaa Taayeen jedhama. Guyyaa har'aa as iddoo kanatti kanan argame waldaanii qulqulluu horicha Waaqayyoo addunyaa rakkattoota magaalaa Amboo keessa jiran sababa ayyaanaa sababeeffachuun sirna nyaatinsaa fi laaqana qopheessuudhaatii fi akkuma kana namoota uffata hin qabneef uffata qindeessanii qopheessanii kennuu irratti argamu. Isaan hirmaachuuf jedheen kanan argame kanarratti wanti ani argeef wanti ani hubadhe tokko ni jira bara kana keessa bara namni ofii isaa irra darbee namaaf yaaduu hin dandeenye utuu qabuu kennuu hin dandeenye keessa waldaan kun of dandeessee namoota nyaachuu hin dandeenye nyaachisuu namoota uffachuu hin dandeenye uffisuu arguu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru waan kana dhufee arguu kootiif hedduu gammadeera. Anis gama kootiin akka nama dhuunfaatti amma Waaqayyo na gargaare karaa kamiin wantoota akka kanaa hojjechuu irratti nama argamuudha. Yeroo baay'ee waan kana nama hin qabne gargaaruudhaatii fi al tokko tokko jechama tokko jira. Nama hin qabne gargaaruudhaatiif nama ta'uu qofti ga'aadha jechamni jedhu tokko jira. Ani garuu akka mataa kootti nama hin qabne tokko rakkataa gargaaruudhaaf nama ta'uu qofaatu ga'aa osoo hin taane sammuu fayyaalessaa qabaachuun waan tokko kana malee
nama wayii nama rakkatee tokko beeku waan guddaadha yaada. Nama gargaaruuf nama ta'uu qofaa osoo hin taane maalummaa rakkinaa maalummaa dhiphinaa sana nama beeku nama hubatu sammuu fayyaalessaa qabaachuudha. Nama ta'uu qofti gaadha kan jennuu fi namoonni baay'een hin qabu namadha gargaaruu hin danda'anii maalummaa rakkinaa fi sammuu fayyaalessaa qabaachuu kanaan namni nama deeggaruu danda'a jedhee yaada. Nama deeggaruuf nama ta'uu qofaa gahaa osoo hin taane sammuu fayyaalessaa qabaachuudha murteessaan jedhee yaada. Kanaan yaada koo yeroon ibsadhu gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Dhaamsiyaan biraa namoota biyya alaaf biyya keessa jirtaniif dhaamu rakkataa naannoo keenya jiru deeggaruudhaatiif dirqama maallaqa baay'ee qabaachuu hin qabnu. Dirqama waan guddaa qabaachuu hin qabnu. Waan qabnu obboleessa keenya bira haa dhaabannu. Waan qabnu rakkataa kufee jiru dadhabaa kufee jiru lafaa kaasnu. Kan mana hin qabne kan waan nyaatu hin qabne kan waan uffatu hin qabne hedduu waan qabnuuf uummati keenya rakkataa waan jiran baay'ee waan jiranii fi lafa jirrutti obboloota keenya haadhota keenya deeggaruun isiniin jedha. Galatoma ayyaana gaarii. Duraan dursee carraa kana naa kennuu keessaniif guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Akkuma beekamu dhaabbanni qulqulluu Hoolicha Waaqayyoo jedhamu guyyaa har'aa kana harka qalleeyyii fi namoota humna hin qabne dadhaboo ta'an akkuma kana namoota maatii hedduu kufaatii hamaa keessatti kufanii jiran sababii ayyaana du'aa ka'uu Gooftaa Yesuus Kiristoosiin affeerraa laaqanaa godhee jira. Baay'een itti gammadee sa'aatiin arge kanatti yeroon dhufee kana arguu keessatti qophii gana ga'u hawaasaa gana ga'u affeeroo jechuun baay'ee ulfaataadha. Baay'ee gatii guddaa nama kaffalchiisa. Ani baay'ee Waaqas galateeffadhee dhaabbata kanallee akkuma kana baay'een galateeffachuu barbaada. Inni guddaan dhaabbileen garaagaraa dhaabbileen gurguddoon kan akka bulchiinsa magaalaa Amboo waldoolee garaagaraa irraa hooggantoonni garaagaraa as keessatti argamanii beekamtii yaadaan namoota kana jajjabeessuuf bira dhaabachuun egeree dhaabbata kanaa fooyyessuudhaaf asitti argamuu isaaniitiif baay'ee galatoomaa jechuun hin barbaada. Kanarra darbee dhaabbanni kun qofaasaa waa gochuu hin danda'u. Bulchiinsi magaalaa dhaabbileen gurguddoon even amma sadarkaa Oromiyaatti dhimmi kun ilaalamee iddoon itti haalli kun mijatu kallattii ittiin gargaarsi namoonni kun gargaaramuu qaban haalli mijachuu fi qaba. Qaamni dhimmi ilaallatu kamuu dhaabbata kana bira dhaabachuu qaba. Egeree uummata asii kana fayyadamee bahe kana sirriitti xiinxalee yaadee bira ga'uu qaba kan jedhu yaada kennuun barbaada. Irra caala Waaqayyoo warra kana qopheesse namoota sagantaa kana qopheessan haa eebbisu mul'ata irratti Waaqayyoo haa dabaluuf jechuun barbaada. Galatooma. Tole guddaa galatooma carraa kana naa kennuu keessanitti waa'een sin galateeffadha. Hunda dursa isa carraa kana nuuf kenne Waaqayyoo isa guddaa ta'e baay'ee guddisee galateeffachuun barbaada. Sababni isaa guyyaa har'aa jiraannee namoota ofirraa afan otoo hin taane waan xiqqoo qaban irraa namoota harka qalleeyyii namoota goodaa irratti kufan gargaaruudhaaf sagantaa bareedaa akkanaa gidduutti argamuun baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Sagalee Waaqayyoo keessaati bakka tokko dubbiseen gara yaada kootiitti gala. Akkas jedha Isaayyaas boqonnaa 58 lakkoofsa 10 isa beela'eef yoo kennitan isa rakkate yoo gargaartan ifni keessan dukkana keessatti hin ba'aa jedha. Isa rakkate yoo gargaartan isa beela'e yoo beela baaftan ifti keessan dukkana keessatti hin ba'aadha. Kun hojii ifaati. Kun hojii milkaa'inaati. Egaa kana jedhee maqaan koo Margaa Kumasaa jedhama. Guyyaa har'aa sagantaan bifa kanaan qophaa'ee jiru waan bareedaa baay'ee namatti toludha. Keessumaayyuu waan guddaan irraa baradheeni. Namni ani kana caala hojii akka kanaa akkan hojjedhu keessumaayyuu namoonni kaanillee ala jiran sagantaa kana kan dhufaan hirmaatan jiru keessa taa'anii kan hirmaatan jiru. Hojiin kun baay'ee bal'ifamee hojjetamuu danda'uutu irra jiraata waan jedhuun yaada qaba. Nullee kana caala bal'ifnee hojjechuu danda'uu qabna. Kana qofa miti qaamuma mootummaadhaaf illee barumsa guddaadha. Irratti hojjechuu nama kufe kaasuu nama dadhabe gargaaruu namni ikoonomiidhaan gaafa kufu
waan uffatu waan nyaatu gaafa dhabu waan baay'eetti ofitti murteessuurraan kan ka'e hamaa keessa gala. Kun immoo baay'ee fakkeenyummaa gaarii fakkeenyummaa bareedaadha. Dhaabbata waldaa kiristaanaa qulqulloolicha Waaqayyoo baay'ee Waaqayyoo dhaabbata kana eebbisu. Abbaa mul'ata dhaabbata kana nama Waaqayyoo araarsaa addunyaa Waaqayyoo isaa eebbisu jechuun barbaada. Akkasuma kallattii hundumaan asitti humna isaanii maallaqa isaanii ofii isaanii kennanii aarsaa godhanii qaamaan kanas jiran qaamaan kanas hin jirre biyya alaa taa'anii kallattii garaagaraan namoota harka qalleeyyii kana ayyaana nuyi haala bareedaa ta'een dabarsina qabna. Namoonni immoo ofii homaa gochuu hin dandeenye jedhanii waan qaban irraa sheer godhanii gammachuudhaan bifa kanaatiin akka isaan hirmaatan uffannaa kophee nyaata waan akkasii qopheessuun isaanii waan bareedaadha. Baay'eetti gammadeera. Waaqayyoo isaan haa eebbisu jechuun hin barbaada. Isaanumaan illee wanti kun bartee bareedaa ta'e itti fufiinsa godhachuu danda'uu qaba. Baay'ee mul'achuu qaba. Namni waan xiqqoo hojjeteetu waan guddaa akka waan hojjeteetti iddoo biraatti argisiisa. Baay'ee kan nama ajaa'ibu hojii guddaa asitti hojjetame. Hojii guddaa hojjetame kan ammoo iddoo qaqqabuu qabuu fi qaamni bira gahuu qabullee bira qaqqabame deeggaramuu danda'uu qaba. Waldaan kiristaanaa kamillee irratti hirmaachuu qabdi. Wanti kun sanyiin hin qoodu, amantaan hin qoodu, nama rakkate kam keessumaa kan inni hubadhen nama rakkate kam akka gargaaramu akka isa beela baafamu kan buufata konkolaataa keessatti namoota ijoollota rakkatanii jiran lafa kanatti walitti sassaabama bifa kanaatiin gochuun waan baay'ee bareedaadha. Daarti bifa kanaan gochuun waan bareedaadha. Baay'ee gammadeera, gammachuu guddaa qaba. Waaqayyo sinaa eebbisu. Hunduma keenya Waaqayyo eebbisu kanuma jechuun barbaada. Tole, maqaan koo Gammachis Yaaliin jedhama. Hunda dursa isa guyyaa kanaan nu ga'eef Waaqayyoof galannaa ta'u jecha sagantaan guyyaa irraa baay'ee kan wanta namatti toluu fi waan baay'ee jireenya dhala namaa keessatti barbaachisaa fi hawwattummaa qabu lafa kanatti kan argamaa jiru kanadha. Isa keessatti ga'een hojii dhuunfaa keenya baay'ee murteessaa fi baay'eetti kan Waaqayyoon nu gargaaree hojii bareedaa lafa kanatti hojjetaa turre fi ammas fuulduratti kan itti jirru yoo ta'u hojiin keenya kanaan dhaabbatu hojiin lafa kanaa kanaan hin dhaabbatu boruuf ta'an waggoota dhufan kanaan olitti Waaqayyoon akka nu gargaaru abdii guddaa qabna. Hojiin lafa kanaa baay'ee waan ajaa'ibaa fi waan dinqisiisaadha. Isa kana nu goree fi isa kana nu gargaaree Waaqayyoof galannaa ta'uu hojiin keenya kanaan olitti itti fufaa. Akkasumas illee waamicha addaa kan gochuu barbaadu miidiyaa kana kan daawwachaa jirtan bakkee garaagaraa teessanii kan hordoftanii hojii kana wajjiniin hojjechuudhaaf kallattii garaagaraatiin kan daawwachaa jirtan kan dhaggeeffachaa jirtan hojii kanan wajjin hojjedha. Hojiin nama gargaaruu kun nama ta'uun qofti gahaa waan ta'eef hojii kanan wajjin hirmaadha. Nu deeggaraa waliin haa hojjennu. Isa nu gargaare kana Waaqayyo wajjin haa galateeffannu. Eebbifamaa kabajamaa isin jechuudha. Galatooma carraa kana waan laattaniif guddaan sin galateeffadha. Maqaan koo Guddinaa Yaadataan jedhama. Asuma magaalaa Amboorraayi. Dursaa uummata Itoophiyaa maraan baga ayyaana Faasikaa keessan jecha waldaa kiristaanaa kan hin jedhan akka kanaatti guyyaan irraa rakkattoota ijoollee haadha abbaa hin qabne gargaaruudha. Namoonni qabu fi namoonni hin qabnes akkasuma ijoollee abbaaf haadha hin qabne kana deeggaruun akkuma waldaa keessan kanatti argaa jirru nuun keessummaa kabajaa taanee dhufne akka nama dhuunfaa tokkotti ijoollee hamma kanaa guyyaa har'aa kana waldaa gargaarte fakkeenyummaa guddaatiin baay'ee natti dhaga'amaa jechuudha. Waldaan keessan kun bifa fakkeenya gaarii fi bifa fuula Waaqayyootti toluun ijoollota abbaaf haadha hin qabne kan akka kanaatti simatanii guyyaa ayyaana kana akka nama haadhaaf abbaa qabuutti akka kanaatti deeggartanii yaada kana geggeessitanii akkasumas illee geggeessummaa bichaayyuu mine xiinsammuutiin saayikoloojikaalii yaada isin kennitanii ijoollota
hubannaa hin qabneef illee hubannaa akka isaan horatan hubannaa adda addaa wantoota garaagaraa barsiisuutiin wangeela hubachiisuutiin sagalee waaqayyoo safuu adda addaa hubachiisuutiin ijoolleen kun darbaniillee akka isaan jireenya godhan har'a nyaachisuu duwwaallee miti kan yaada waldaa keessan kanarraa hubanne jechuudha. Ijoollee kana yaada akka kana barnoota akka kana hubannoo gara daandii sagalee waaqayyoo jireenya bara baraa akka isaan argatanillee ijoollee kan daandii kanarraa kaastanii gargaaruun keessan anaan baay'ee galata hammanan jedhamnen siniif hawaa jechuudha. Itti aansee waldaa kanallee qaamonni garaagaraa akka gargaaran akkasuma fakkeenyummaan waldooleen garaagaraa waldoota garaagaraa amma waldoota baay'ee isaanii yoo ilaallan waldaan baay'een mana daldalaa ta'e jechuu hin dandeenya. Kun immoo kan hin hubadhe waldaan kun hiyyeessaaf ijoollota abbaaf haadha hin qabne akka kanaatti gurmeesse akka kanaatti hojjete hamma kana ijoollotaaf soorata guyyaa har'aa kana kennachuun boorillee uummanni magaalaa kana jiru waldaa kanarraa akka abdii qabu asumaan yaada koo kennuu nan barbaada jechuudha. Innaa waaqayyo sinaa eebbisu hammallee ogummaa kana caalaa siniif haa dabalu. Bifa gargaarsa adda addaatiin immoo qaamonni adda addaa waldaan kun beekamtii godhatee sarakkate kanaaf akka kanaatti gara fuulduraatti illee baajanni akka intinaa ta'u gara fuulduraatti akka hubannoo kana diddiirsitan asumaan illee yaada koo dhaamsadha jechuudha. Innaa yaada kana waan naa laattaniif galatoomaa. Maqaan koo Fufaa Guddataa jedhama. Anan jiraadhu asuma magaalaa Ambootii. Waldaadhuma qulqullicha walicha waaqayyo kanan tajaajila. Tajaajilaadhu waldaa isaa ta'e kanan jiru. Wanti lafa kanarratti hojjetamaa jiru fuula waaqayyoottis fuula namaattis waan nama gammachiisudha. Lafa kam teessanii kan daawwachaa jirtan yaada keessaniin qabeenya keessaniin dhaloota abbaa fi haadha hin qabne kana nu wajjin deeggaruu hin dandeessu carraansa yaadni nan qabu galatooma. Tole maqaan koo hojjetaa wangeelaa Kabbadaa Abbabaan jedhama. Magaalaa Ambootti waldaa kiristaana qulqulluu walicha waaqayyoo irra hojjetaa wangeelaati. Har'a sagantaan nuti lafa kanatti qopheessine sagantaa deeggarsa harka qalleeyyiiti. Akka waldaatti sagantaan kun qophaa'u isaatti guddaan gammada. Bu'aa bahiin lafa kanatti hojii kana hojjechuudhaaf godhame baay'ee ulfaatuyyuu dhuma hojii kanaatti guddaa gammanneerra. Ani wanti guyyaa har'aa asitti ta'e kun gama kootiin baay'ee na gammachiiseera. Isa macaafni jedhu caaffata qulqullaa irratti barreeffametu raawwate waan ta'eef kun waan haaraa miti. Waldaa kana keessatti kanaan duras gargaarsi kun ta'aa ture ammas hin ta'e gara fuulduraatti illee kana caala fooyya'ee kan itti fufu ta'a gatii ta'eef asumaan namoonni dhuftanii gargaarsa kanarratti hirmaattan qaamoleen garaagaraa waajjira mootummaa akkuma kana manneen amantaa garaagaraati. Deeggarsa lafa kanatti ta'e irratti kan qaamaan argamtan kan illee qaamaan hin argamne maqaa daawwattoota yuutuubii qaroo miidiyaa fi maqaa gooftaa yesuusiin eebbifamaa galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Akkuma kanallee amantoonni waldaa kiristaana qulqulluu walicha waaqayyoo damee Amboo geggeessitoota waldaa kaasee sabni akkuma kana dargaggoonni hojii kanarratti hirmaannaa guddaa waan gootaniif waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Gatiin keessa waaqarratti guddaadha jechuun jaalladha. Dhumarratti wanti nani dubbadhu tokko yoo jiraate abbaa mul'ataa fi hundeessaa waldaa kiristaana qulqulluu walicha waaqayyoo namni waaqayyo araarsaa addunyaa mul'ata kana keessa kaa'e waaqayyo dhaloota kana bira namoonni baay'een akka ga'aniif karaa ta'uu isaaniitiif waaqayyo baraaf jireenya isaanii haa eebbisu jechuun jaalladha. Akkuma kana ogeessa kaameraa dadhabbii guddaa dadhabuudhaan sagantoolee jalqabaa kaasanii hanga dhumaatti turan qindeessuudhaan obboleessi keenya Eeliyaas Addunyaa waaqayyo isaa eebbisu. Namoonni immoo keessummaa kabajaa taatanii akka waldaatti affeerraa nuti isinii goone dhageessanii waldaa kanatti waan ta'aa ture hunduma isaatiif hirmaannaa guddaa gootan yeroo keessan irraa nuu kennitanii waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisuun jedha. Dhumarratti wanti nani jechuu barbaadu yoo jiraate hojiin kun ciminaan akka itti fufuuf namoonni hojiin kun waan gaarii ta'ee isinitti mul'ate itti akka inni fufuuf namoonni hamilee ta'uu barbaadan abbootii qabeenyaa
jireenyaa ta'uu danda'a, dhaabbata garaagaraa ta'uu danda'a. Akkuma kana warreen immoo qaama mootummaa ta'aniitoo biyya hoogganaa jiran hojiin kun akka itti fufuuf yeroo kamumattuu akka waldaatti nuti hojii guddaa hojjechuudhaaf qophoofnee jirra waan ta'eef nu haasofsiiftanii hojii kana nu waliin akka hojjettan jaalala Waaqayyoon waamicha koon isinii dhiyeessa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu, barri keessan jireenyi keessan haa eebbifamu. Galatoomaa, ulfaadhaa. Ishee dursaa maqaan koo hojjetaa wangeelaa Araarsaa Addunyaan jedhama. Abbaa mul'ataa dhaabbata qulqulloolicha Waaqayyooti. Akkasuma waldaa kiristaanaa qulqulloolicha Waaqayyoo abbaa mul'ataati. Hojii kana keessatti yoo nu gargaaree bifa kan hojjennee bira dhaabbachuudhaan nu deeggaruudhaan hojii kana xumurreerra. Gooftaan ulfaatu kan bara kana ayyaana du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin bagattiin isin geessan jechuun jaalladha. Akkasumas hojii kana keessatti karaa garaagaraa nu bira kan dhaabbattan keessumaa karaa iimoo waldaa kiristaanaa qulqulloolicha Waaqayyoo onlaayiniidhaan waldaan sagantaa isheen qabdu irratti tajaajilamaaf tajaajilaa kan jirtan namoonni deeggarsa hojii guddaa waan nu hundumaa Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu jechuun jaalladha. Kana malee qaama mootummaa keenya irratti hirmaannaa kan gootan namoonni amantoota keenya, namoonni iddoo garaagaraa jirtan, biyya kana keessa jirtan, hiriyoonni keenyaaf obboloonni keenya humna keessaniin, qabeenya keessaniin, yaadaan waan dandeessaniin nu duukaa kan hirmaattan gooftaan guddaa isin haa eebbisu jechuun jaalladha. Gooftaan isin haa eebbisu, eebbifamaa, ayyaana gaarii, horaa bulaa, deebanaa.